Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baroftuuf mata dureen irra waliin ilaalu 3.22 lakkoofsota dhibbarraa kan jedhu waliin ilaalla. Haga dhuma viidiyoo kanaatti na waliin tura. Barnoota kutaa 5ffaa boqonnaa 4ffaa keessatti dhibbarraa barachuu kee ni yaadatta. Egaa kutaa 5 keessatti waa'ee dhibbarraa barataniitu jechuudha boqonnaa 4ffaa keessatti. Kutaa kana keessattis yaadrimee fi tarmoota akka hundee kuufamaa fi dhibbarraa hundee kenname tokko yaadrimee proportionaalitti fayyadamuun barattaa jedha. Egaa kutaa kana keessatti immoo waa'ee hundee kuufamaa fi dhibbarraa hundee kan baratan ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf moodela baarii dhibbantaa fayyadamuun dhibbantaa tokkorra sadaffaatiin wal madaaluu barbaaduu jedha. Asirratti fakkii moodela dhibba bakka bu'u kaasuun bakka sadiitti qoodii tokkorra sadaffaa isaa dibii jedha. Fakkii moodela kanarraa argitan asii kaasee 0 biraa kaasee haga asitti maanni dhibbantaa dhibbadha jechuudha, guutuudha jechuudha. Kun yeroo dhibbantaadhaan ibsamu 0dhaa kaasee haga dhibbantaa gahuutti bifa ulee fakkaatu kana jechuudha. Inni kun immoo yeroo deesimaaliidhaan ibsamudha jechuudha. Asii 0 dhibbantaarraa kaasee iddoo kanatti dhibbantaa jedha. Kun guutuudha jechuudha. Kun immoo deesimaaliidhaan yeroo ibsu immoo 0 kaafnee tokkodha jechuudha. Kana jechuun tokko wal qixa dhibbantaa faana wal qixa. Akkuma beektan jechuudha. Maal jedha asitti fakkii moodela dhibba bakka bu'u kaasuun bakka sadiitti qoodii tokkorra sadaffaa isaa dibii jedha. Kana egaa kan dhibba bakka bu'u kamidha? Kunoo kanadha. Dhibba bakka bu'a kun. Dhibba bakka bu'a. Deesimaaliidhaan yeroo ibsitan immoo kana kunoo 0dhaa kaasee tokko jechuudha. Kana egaa bakka sadiitti qoodna jechuudha. Dhibba kana bakka sadiitti kan nuti qoodnu. Bakka sadiitti yeroo qooddan asii fi asitti qooddu. Inni kun tokkoffaadhaan, inni kun lammaffaadhaan, inni kun sadaffaadhaan bakka sadiitti qoodii nuun jedha. Bakka sadiitti qoodiiti isa dibii jedha. Amma egaa bakka sadiitti qoodameeti jira. Asirratti 0dhaa kaasee haga tokko gahuutti kuni yeroo deesimaaliidhaan ibsamudha. 0dhaa kaasee haga dhibba gahuutti dhibbantaa jechuudha. Kun immoo yeroo dhibbantaadhaan ibsamudha jechuudha. Asirratti bakka tokkorra sadaffaa kana dhibbantaan asii kun dhibbantaanuu asitti meeqa ta'a kan jedhu ilaalame waliin. Asirratti kan tokkorra sadaffaa kan dhibbaa wal qixa kana ta'a jechuudha. 33 tokkorra 3 ta'a. Kana jechuun yeroo kana waliin baay'iftan maal ta'a? 99 ida'uu tokko irra 3 ta'a. Kana jechuun dhibbarra 3 jechuudha. Dhibbarra 3 jechuun immoo egaa kana guutuusaa maal jenneerra? Dhibba jenneerra. Bakka sadiitti qoodii immoo nuun jedhamti asitti. Kanaafuu egaa bakki kun meeqa finnee? Dhibba irra 3 finneerra. Kunoo asitti jechuudha. Dhibba irra 3 finneerra. Dhibba irra 3 yeroo firaakshiniidhaan ibsamu jechuudha. Dhibba irra 3 firaakshiniidhaan asitti jechuudha. Kunis illee firaakshinii waamtire tokkorra 3 firaakshinii wanni kunis. Kanaafuu egaa dhibbantaadhaan yeroo ibsamu ishee kana maal akka ta'e ilaalla.
maal gootu guutuun kanaa yeroo deesimaalii tokko mitiire tokkodha. Guutuun kanaa deesimaaliin tokko walqixa eenyu faana dhibbantaa faana jechuudha. Dhibba tokko faana mitiire dhibba tokko dhibbantaa faana walqixa tokko jechuudha. Inni kun deesimaaliidha, inni kun dhibbantaadha. Kanaafuu tokko irra sadaffaan walqixa xaahaa jennu. Kan ishii kanaa parsantii meeqa akka taate barbaaduudhaaf jechuudha. Maal gootu tokko walqixa dhibbantaa jettuun sana booda tokko irra sadaffaan walqixa innoo meeqadha xaa jettu sana booda qaxxaamura baay'iftu maal ta'a dhibbantaa irra sadii walqixa xaa jettu jechuudha. Kanaafuu kana yeroo hirtan meeqa ta'a asitti jechuudha. Soddomii sadii tuqaa sadi jechuudhaan itti fufa. Akkasiin keessu sen akkasiin kaa'uu dandeessu. 33.3 jettanii kaa'uu dandeessu. Yookiin mataa sarara bifa kanaatiin kaa'uus dandeessu. Kanaafuu asitti 33.3 dhibbantaa ta'a jechuudha. Tokko irra sadii kan dhibbaa argachuudhaaf qooyyamni fayyadamuu dandeessu kamii jedha. Kana booda tokko irra sadaffaa kan dhibbaa meeqa ta'a jechuudha? 33.3 ta'a jechuudha. Dhibbantaa. Dhibbarraan lakkoofsa kenname tokko firii baay'ataa lakkoofsicha kan haadhoo jedhamuu fi dhibbantaa yookiin reetii jedhamuun kan beekamuuti. Fakkeenyaaf dhibbarraa 20 dhibbantaa kan lakkoofsa 340 argachuuf baay'ataa 20 dhibbantaa fi 340 barbaaduudha. Egaa dhibbarraa otoo hin taane dhibbarraa jechuun reetii baay'isuu haadhooti. Dhibbarraa jechuun reetii baay'isuu haadhooti. Reetiin 20 yoo ta'e jechuudha. Haadhoon immoo 340 yoo ta'e isaan baay'ataa jechuudha. Dhibbarraa kana argachuuf reetiin eenyudha? 20dha. 20 baay'isuu haadhoon immoo eenyudha? 340. Kana yeroo waliin baay'iftan meeqa argattu? Asii ishii kana reetii kana jechuudha. Dhibbantaa ishii kana maal gootu? 0.2 jettu jechuudha. Kana jechuun deesimaalitti jijjiirtu ishii kana. Maal jedhaa? Dhibbarraan lakkoofsa kenname tokko firii baay'ataa lakkoofsichaa kan haadhoo jedhamuu fi dhibbantaa yookiin reetii jedhamuun kan beekamuuti. Haadhoon asitti 340dha. Kan biroo immoo reetiidha jechuudha. Reetii kana immoo gara deesimaalitti jijjiirtu. Sana booda yeroo waliin baay'iftan meeqa argattu? 68 argattu. 68 kun immoo eenyudha jechuudha? Dhibbarraadha jechuudha. Dhibbarraa fi dhibbantaan garagara. Dhibbarraan eenyutu waliin baay'ateetidha? Reetii fi haadhootu waliin baay'ateeti dhibbarraa nuu kenna. Kana keessatti 20 dhibbantaan reetiidha. 20 dhibbantaan
reetiidha. 340 haadhoodha. Reetiin raa bakka buufna. Haadhoo immoo baa bakka buufna. Kana jechuun beezii isa jennu jechuudha. Fi firiin baay'ataa argame immoo 68 dhibbarraa jedhamu. Firiin inni argame immoo dhibbarraa jedhamu. Kun asitti jechuudha. Maana isiniin jedhe dhibbarraan eenyuuf eenyutu waliin baay'ateeti? Haadhoo fi reetiin waliin baay'ateeti. Kan nuti dhibbarraa argannu jechuudha. Kanaafuu yeroo waliin baay'iftan reetii kana egaa gara maalitti jijjiirtu? Isa dhibbantaadhaan jiru kan gara maalitti jijjiirtu? Gara deesimaalitti jijjiirtu jechuudha. Kana yeroo gara deesimaalitti jijjiirtan meeqa argattu? 0.2 argattu. 0.2 kana immoo 340 yeroo baay'iftan 68 argattu jechuudha. Reetii fi haadhoo yeroo waliin baay'iftan inni argattan maal jedhama? Dhibbarraa jedhama. Reetiin baay'ina harka dhibbaa keessaa fudhatameeti. Reetiin jechuudha baay'ina harka dhibbaa keessaa fudhatameeti. Haadhoon lakkoofsa dhibbarraa keessaa shallagamu yoo ta'u, dhibbarraan firii haadhoo fi reetii baay'isuun argamudha. Akkuma dura isiniin jedhe dhibbarraan firii haadhoo fi reetii baay'isuun argamudha. Dhibbarraan gaa kan nuti argannu haadhoo fi reetii waliin baay'isuudhaan jechuudha. Reetii immoo jechuudha. Reetiin baay'ina harka dhibbaa keessaa fudhatameeti. Reetiin baay'ina harka dhibbaa keessaa fudhatameeti. Ifa isinii ta'a jechuudha. Gara gadiitti yeroo hojjennu fakkeenya isaa akka fudhanne kan ifa isinii hin taane fakkeenya akka fudhanne yeroo hojjennu akkasumallee gilgaala yeroo hojjennu ifa isinii ta'a deema jechuudha. Reetiin maayin? Haadhoon maayin? Akkasumallee dhibbarraan maali kan jedhu gadi fageenyaan isinii gala jechuudha. Yeroo fakkeenyota tokko tokko hojjennu. Hariiroon reetii haadhoo fi dhibbarraa haala hima walqixaa armaan gadiitti kennamee jira. Dhibbarraa A bakka buuftu, reetii immoo raa bakka buuftu, hundee immoo baa bakka buuftu. Hundee yeroo jennu maal jechuudha? Haadhoo jechuudha. Hundee jechuun haadhoo jechuudha karaa biraatiin. Hundee jechuun haadhoo jechuudha. Egaa dhibbarraan walqixa reetii baay'isu hundeeti. Dhibbarraa kan argattan reetii fi hundee waliin baay'iftaniiti jechuudha. Yookiin yoo paan dhibbantaa ta'e A irra B walqixa dhibbantaa irra dhibbaa yookiin A irra B walqixa P irra dhibbaa jedha. Paashin jennu kun dhibbantaadha jechuudha. Dhibbantaa agarsiifti. Ishii kana faana tokkuma. Asirratti dhibbarraa argachuuf maal jenne? Dhibbarraa argachuuf maal jenne? Reetii baay'isuu hundeeti. Reetii baay'isuu hundeeti dhibbarraa argachuuf. Isa kana yeroo reetiin keenya maaliin nuu kennamudha jechuudha. Kan nuti fayyadamnu reetiin keenya reetii ishiin kun jechuudha. Yeroo maaliin nuu kennamudha? Yeroo deesimaaliidhaan nuu kennamu. Deesimaalii kanatti yeroo jijjiirtan dhibbantaa kana yeroo deesimaal jijjiirtan meeqa ta'a? 0.2 ta'a. 0.2 erga deesimaalitti jijjiirtanii ishii kan fayyadamtu foormulaa ishii kana fayyadamtu jechuudha. Dhibbarraan walqixa reetii baay'isuu hundee isa jedhu kana. Reetii keessan gara maalitti jijjiirtu jechuudha? Yeroo dhibbarraa barbaaddan gara deesimaalitti jijjiirtaniiti dhibbarraa barbaaddu jechuudha. Yoo dhibbantaadhaan immoo ta'e reetiin keenya dhibbantaadhaan immoo asirratti akkuma argitan dhibbantaadhaan nuu kennamee jira reetiin keenya. Dhibbantaa waan ta'eef yeroo kana immoo maal fayyadamna? Foormulaa isa kan fayyadamna? Isa kana fayyadamna jechuudha. Isa kana fayyadamna. Kuni yeroo
reetiin keenya dhibbantaadhaan nuu kennamu jechuudha. Isin yookiin isa kanaan hojjechuu dandeessu yookiin isa kanaan hojjechuu dandeessan kan barbaadan filattanii jechuudha. Yeroo isa kanaan hojjettan dhibbarraa yeroo barbaadan jechuudha. Yeroo isa kanaan hojjettan reetiin keessan maal ta'uu qaba? Reetiin keessan dhibbantaa ta'uu hin qabu. Dhibbantaa ta'uu hin qabu. Maal ta'uu qaba? Deesimaalii ta'uu qaba. 0.2. Isa kanaan immoo yeroo hojjettan foormulaa ishii kanaan immoo yeroo hojjettan reetiin keessan maal ta'uu qaba? Dhibbantaadhaan ta'uu qaba jechuudha. Kan isin barbaadan gaa dhibbarraadha barbaaddu miti. Dhibbarraa fi dhibbantaan garaagara. Kan isin barbaadan dhibbarraadha. Dhibbarraa jechuun haadha asitti akkuma argitan haadha. Asitti gaa haadha barbaaddu miti asitti ishii kana jechuudha. Haa barbaaddu. Dhibbarraa jechuudha. Yeroo reetiin keessan dhibbantaadhaan isinii kennamu maal barbaaddu? Kan isin ittiin barbaadan foormulaa ishii kanaatiin barbaaddu jechuudha. Dhibbarraa yeroo barbaadan. Reetiin keenya immoo yeroo maaliin nuu kennamu? Yeroo dhibbantaadhaan nuu kennamu. Fakkeenyaaf amma kun reetiin isaa maaliin nuu kenname? Deesimaaliin immoo dhibbantaadhaan nuu kennameera. Reetiin isaa jechuudha. Dhibbantaadhaan nuu kennameera. Dhibbantaadhaan nuu kennameera. Kanaafuu isa kan fayyadamtu jechuudha. Ishii kana fayyadamtu. Foormulaa ishii kana fayyadamtu. Yoo barbaadan immoo isa kanas fayyadamuu dandeessu. Garuu maal ta'uu qaba jechuudha? Ishii kana gara deesimaalitti jijjiiruu qabdu jechuudha. Gara deesimaalitti jijjiiruu qabdu. Yeroo jijjiirtan maal ta'a? 0.2 ta'a jechuudha. Fakkeenya yoo ilaallu isinii galaa jechuudha kan isinii hin galle. Hojii garee 3.3 kana ilaallume moodela baarii dhibbantaa fayyadamuun dhibbantaa 2 irraa 5tiin wal madaaluu garee ta'uun barbaada. Qoodama deebii keessanii dibuun agarsiisa. Kan egaa akkuma asirratti waliin ilaalaa turre bifa kanaatiin agarsiiftu jechuudha. Bifa kanaatiin kan isin agarsiistanii akkasumarra isin rakkisu kanumarra ilaaltanii agarsiisuu dandeessu jechuudha hojii garee kana. Itti aansuun fakkeenya 13ffaa kana. Aadde Amartiin miindaa isaanii kan ji'aan argatan qarshii 6,500 keessaa 25 dhibbantaa gibiraaf irraa hir'ifama. Miindaa aadde Amartii irraa ji'aan qarshii meeqatu gibiraaf hir'ifamaa jedha. Asitti gaa kamtu hundeedhaa? Kamtu reetiidhaa? Akkasumallee tokkoon isaa adda baafachuu qabdu jechuudha. Reetiin isa kamidhaa? Hundeen isa kamii? Dhibbantaan nuu kenname. Dhibbarraa barbaanna moo maal barbaanna kan jedhu adda baafattu jechuudha. Asirratti maaltu nuu kennameera? Maal jedha? Aadde Amartiin miindaan isaanii kan ji'aan argatan qarshii 6,500 jedha. Kun maal ta'a? Hundeedha jechuudha. Hundeedha. Keessaa 25 dhibbantaa gibiraaf irraa hir'ifama. Kun immoo maal ta'a? Reetiidha jechuudha. Ishiin kun immoo reetiidha. Reetiitu nuu kenname. Garuu asitti maaliin nuu kennameetti jira? Reetiin isaa dhibbantaadhaan nuu kennamee jira. Otoo deesimaalii fi dhibbantaadhaan nuu kennamuu isaa adda baafadhaa. Egaa 25 dhibbantaa gibiraaf irraa hir'ifama. Kun immoo reetiidha jechuudha. Reetii. Miindaa aadde Amartii ji'a irraa ji'aan qarshii meeqatu gibiraaf hir'ifama? Miindaa aadde Amartii irraa ji'aan qarshii meeqatu gibiraaf hir'ifamaa jedha. Maali kan nuti barbaannu? Dhibbarraadha. Dhibbarraa barbaanna. Egaa asitti kennamni keenya reetiin keenya maaliin nuu kennamee jira? Deesimaaliidhaan miti. Maaliin nuu kennamee jira? Dhibbantaadhaan nuu kennamee jira. Yeroo dhibbantaadhaan nuu kennamu immoo ishii kan fayyadamna. Foormulaa ishii kana fayyadamna. As keessatti egaa maal qabna? Maal qabna jechuudha? Hundee qabna. Hundee keenya qabna. Baa qabna. Asii
paas qabna. Paan keenya immoo 25dha. 25 dhibbantaadha. Yoo barbaaddan kallattiidhumaan kana 25 dhibbantaa isa jedhu kana gara deesimaalitti jijjiirtanii foormulaa ishee kana fayyadamuu dandeessu. Maal gootu 25 kana foormulaa isa kana hin fayyadamnu jechuus dandeessu. Isa kana fayyadamuu osoo dandeessu jechuudha. Salphumatti maal gootu dhibbarraadha kan isin barbaadda waan ta'eef 25 dhibbantaan kun reetii waan ta'eef ishii kana gara deesimaalitti jijjiira. Maal ta'a 0.225 ta'a. Kanaaf reetii arganneerra. Hundeen keenya immoo meeqadha? 6,500. Hundee arganneerra. Reetiin keenya 0.25. Kanaafuu maal gootu? Dhibbarraa kan argachuuf maal gootu? A jechuudha. 0.25 baay'isuun 6,500. Kana yeroo waliin baay'iftan meeqa argattu jechuudha? Meeqa argattu? 1,625 argattu jechuudha. Dhibbarraa argattaniitu jechuudha. Yoo barbaaddan immoo karaa kanas deemuu dandeessu. Karaa foormulaa isa kanaan deemuu dandeessu jechuudha. Foormulaa karaa isa kana deemuu dandeessu. Kan nuti barbaannu maali? Asii A barbaanna jechuudha. Baa qabnaa, paa qabnaa. Sana booda bifa kanaatiin hojjettu. Baan keenya 6,500. Paan keenya immoo meeqa? 25. 25 dhibbantaadha jechuudha. 25 dhibbantaadha kan nuu kennamee jiru. Kanaafuu paan as keewwattu irra dhibbaati foormulaa isaati waan ta'eef kun immoo. Sana booda maal gootu? Qaxxaamura baay'iftu. Qaxxaamura yeroo baay'iftan kan argattu. Sana booda qarshii 6,500 baay'isuu 25 jettuun hiruu dhibbaa asitti maaliifi ishii kana A asitti qobaatti hambifachuuf irra dhibbaa jettu asitti gama lamaaniinuu jechuudha. Sana booda asii dhibbaan badaa A'aan qobaatti hafa. A'aan kunoo qobaatti hafee jira. Sana booda 6,500 baay'isuu 25 yeroo dhibbaa yeroo jettan meeqa argattu? 1,625 argattu jechuudha. Kanaafuu dhibbarraa arganneetti jirra jechuudha. Dhibbarraa erga argannee adda martiirraa hammamtu hir'ifama jechuudha. Kanaafuu hammi gibira miindaa adda amartii irraa ji'aan hir'ifamu yookiin dhibbarraan qarshii 1,625dha jedha. Dhibbarraa arganneetti jirra jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Hubadhu. Hundeen ka'umsa dhibbarraan irraa shallagamudha. Hundeen ka'umsa dhibbarraan irraa shallagamudha. Dhibbarraan eenyurraa shallagama jechuudha? Hundee irraati kan inni shallagamu jechuudha. Lakkoofsi firiin isaa haadhoo fi dhibbantaa yookiin reetii baay'isuun argamu dhibbarraa jedhama. Lakkoofsi firiin isaa haadhoo fi dhibbantaa yookiin reetii baay'isuun argamu maal jedhama? Dhibbarraa jedhama. Asirratti waliin ilaalleeti ture. Kun akkuma asirratti argitan jechuudha. Dhibbarraan eenyu feenyaan waliin baay'ifneet arganna? Reetii fi hundee waliin baay'isu. Hundee jechuun haadhoo jechuudha. Isiniin jedheetan jira. Hundee jechuun haadhoo jechuudha. Dhibbarraan eenyu feenyu waliin baay'ifne arganna? Reetii fi hundee waliin baay'isuunidha jechuudha. Mee akka ifa isinii ta'uuf waa'een hundee, waa'een dhibbarraa, waa'een reetii akka ifa isinii ta'uuf fakkeenya wayiin isinii fudhadha. Kitaaba wayii dubbisuuf bitattanii haa jennu. Kitaabni isin bittan sunis fuula yookiin peejiin isaa waliigalli isaa 220 haa jennu. Peejiin isaa jechuudha 220 haa ta'u. Egaa kitaaba kana dubbistanii jechuudha
dhibbantaa 25 dubbistanii haa jennu yeroo dubbistan kana. Dhibbantaa 25 dubbistanii dhaabdanii kitaaba kana jechuudha. Fuula isaa dhibbantaa guutummaa isaa fidnee 120 guutuu isaa fuula isaa dubbistanii finne. Dhibbantaa isin dubbistan dhibbantaa 25. Fuulli irratti isin dhaabattan sun fuula meeqaa? Yoo isiniin jedhe maal isin gaafate jechuudha? Dhibbarraa isin gaafate jechuudha. Dhibbarraan kanadha. Reetiin immoo as keessatti eenyu ta'a jechuudha? Reetiin ishii kana ta'a jechuudha. Reetiin 25 dhibbantaa. Hundeen yookiin haadhoon immoo eenyu ta'a jechuudha? 20. Hundeen yookiin haadhoon immoo eenyu ta'a jechuudha? 20 ta'a jechuudha. Kanaafuu asirratti dhibbarraa isaa yeroo barbaaddan maal gootu? Dhibbarraa jechuun A bakka bu'a jenneerra. Aan reetii baay'isuu hundeeti. Reetiin nuu kenname meeqadha? 25 dhibbantaa. Kanammoo gara maalitti jijjiirtu? Gara deesimaalitti hojii jirtan 0.25 ta'a jechuudha. 0.25 ta'a. Kanaafuu dhibbarraa isaa yeroo barbaaddan kana jechuun fuula isin irratti dhaabdan sun jechuudha. Dhibbarraa kana yeroo barbaadnu maal barbaadu keenya? Fuula nuti irratti dhaabanne sun barbaannaa jechuudha. Dubbisnee fuula nuti irratti dhaabne sun kan nuti barbaannu dhibbarraa isaa yeroo barbaannu. Reetiin keenya 0.25. 0.25 baay'isuu meeqaati? Hundeen keenya immoo 120 jechuudha. Kanaafuu fuula irratti isin dhaabdan sun maal ta'a jechuudha? Aan walqixa kana waliin baay'iftu. 0.25 baay'isuu 120. Yeroo waliin baay'iftanis meeqa argattu? Meeqa argattu jechuudha? 30 argattu jechuudha. Fuula isin irratti dhaabdan sun fuula meeqaffaadha jechuudha? Fuula 30 jechuudha. Ammas illee akka caalatti ifa isinii ta'uuf fakkeenyuma isuma kanarratti fakkeenya isinii fudhadha. Kitaabichi fuula 20 qaba jenneerra. Fuula 20 qaba. Fuula 20 qabu keessaa fuula 30 irratti dhaabdanii haa jennu. Dubbistanii otoo kitaabicha hin fixiin fuula 30 irratti dhaabdani. Kana jechuun maaliif maal nu kenneera? Dhibbarraa fi hundee nu kenneera. Asirraa reetii barbaaduu dandeenya. Dhibbarraa fi reetii nu kenneera. Dhibbarraa jechuun egaa A bakka buufneerra mitiire. Dhibbarraa jechuun walqixa maanni reetii baay'isuu maaliiti? Reetii baay'isuu hundeeti jechuudha. Kanaafuu kan nuti barbaannu reetiidha mitiire. Hiruu meeqaati? Hiruu baa jettu. Hiruu baa jettu. Baan baadhaan badaa. Kan nuti barbaannu reetii waan barbaannuuf jechuudha. Raan walqixa A irra meeqaati? Baa. A irra baa ta'a jechuudha reetii yeroo barbaannu. Reetiin jechuudha. A irra baati. Aan keenya meeqa? Dhibbarraan keenya meeqa jechuudha? 30. 30 irra hundeen immoo meeqadha? Dhibbaaf meeqa jechuudha? 120. Kanaafuu reetiin keenya 0.25 ta'a jechuudha. Waa'een reetii, waa'een dhibbarraa, waa'een hundee ifadha jedheen yaada. Kan ifa isin hin taane koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatina. Fakkeenya 10ffaa haa ilaallu. Dhibbarraa armaan gadii barbaadii jedha
Asirratti maal nu kenneeti jira? Reetii nu kenneeti jira. Hundee nu kenneeti jira. Baarrattis illee reetii nu kennee jira. Hundee nu kenneeti jira. Egaa foormulaa karaa lamaan hojjechuu dandeessu. Dhibbarraa yeroo nu gaafatu dhibbarraan wal qixa reetii baay'isuu hundeeti. Tokko karaa kanaan hojjechuu dandeessu. Yoo barbaaddan immoo A irraa B wal qixa P irraa dhibba. P irra dhibba isa kanaan hojjechuu dandeessu. Isa kanaan yoo hojjechuu baattan iyyuu asitti egaa reetii keenya maaliin nu kennee jira? Dhibbantaadhaan nu kennee jira. Dhibbantaadhaan isa nu kenne kana yoo barbaaddan gara reetii isaa jechuudha. Gara maalii jijjiirtu? Gara reetii kana maaliin nu kennee jira? Dhibbantaadhaan nu kennee jira. Dhibbantaa kana immoo gara deesimaalii jijjiirtanii foormulaa ishii kana fayyadamuu dandeessu. Dhibbantaa wal qixa reetii baay'isuu beezii hundee jechuudha. Kanaaf fayyadamuu dandeessu. Dhibbantaa kana immoo gara deesimaalitti osoo hin jijjiiriin foormulaa amma barreessine kana fayyadamuu dandeessu. A irraa B, Aan maayini dhibbarraadha. Baan immoo hundeedha. Wal qixa P irraa dhibba. Dhibba immoo reetii inni nu kennamu dhibbantaadha waan ta'eef as keenya jechuudha. Ishii kana 12 isheettu kan as keessanii hojjettu jechuudha. Hundeen nu kennameeti jira. B as keessanii hojjettu jechuudha. Hundeen immoo eenyudha? 2460. Foormulaa isa kanaan hojjechuu dandeessu yoo barbaaddan. Yoo barbaaddan immoo isa kamiini? Aan wal qixa raa baay'isuu B. Isa kanaan osoo irra hojjettanii isiniif ariifata jechuudha. Maaliif ishii kana qofa gara deesimaalitti jijjiirtu. Ishii reetii ishee asitti dhibbantaadhaan nu kenne kana. Maal gootu? Aan wal qixa ishii kana gara maalii jijjiirtu? Gara deesimaalitti yeroo jijjiirtan 0.12 ta'a. Kanaafuu reetii maal jenneerra? Aan wal qixa reetii baay'isuu maalii jenneerra? Hundee jenneerra. Kanaafuu Aan wal qixa reetiin keenya meeqa? Gara deesimaalitti jijjiirreerra 0.12 baay'isuu meeqa ta'a? 2460. Kana waliin baay'iftanii yeroo kana waliin baay'iftan dhibbarraa argattaniittu jechuudha. Yeroo kana waliin baay'iftan meeqa argattu? Kunoo kana argattu jechuudha. Jechuun 0.12 baay'isuu meeqa ture? 2460 ture. Kan yeroo waliin baay'iftan maal argattu? 295.2 argattu jechuudha. Yoo barbaaddan immoo foormulaa isa kamiin hojjettu? A irraa B wal qixa P irraa dhibba. Kitaaba keessan irratti isa kanaatiin hojjete foormulaa isa kanaatiin. Garuu kan isiniif ariifatu osoo Aan wal qixa raa baay'isuu B isa kanaa osoo hojjettanii irra isiniif ariifata. Maaliif waan isin gochuu qabdan ishii kana reetii ishii kana gara deesimaalitti jijjiirtanii ishii kana kanaan baay'isuu qofa jechuudha. Reetii baay'isuu hundeedhaan baay'isanii hojjechuu dandeessu. Kitaaba keessan irratti immoo foormulaa isa kanaatiin hojjete jechuudha. Akkuma argitan ishiin kun baadha. As immoo paadha. A irra B wal qixa P irra dhibba. Foormulaa ishii kanaan hojjete jechuudha. Kun akkuma argitan asirratti hojjetee maal fide? 295.2dha jechuudha. Kanaafuu 12 dhibbantaan kan 2460 meetira maal ta'a? 295.2 meetira ta'a jechuudha. Kana keessatti hundeen
Hundeen maanni 2460dha. Dhibbarraan immoo kunoo fidanneetii jirra asas. Dhibbarraa. Egaa ifadha jedhee yaada. Kan isiniin taane koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatina. Baarra kan jiru immoo isasillee akkuma kanaatti hojjettu. Isasillee akkuma kanaatti kan isin hojjettan. Maal gootu? Ishii kana gara maalii jijjiirtu? Gara maalii jijjiirtu jechuudha? Gara deesimaalii jijjiirtu. Karaa salphaa ta'e hojjettan jechuudha. Gara deesimaalii jijjiiruudhaan reetii ishii kana jechuudha. Dhibbarraa barbaaduuf jechuudha. Dhibbantaa osoo hin taane dhibbarraa barbaaduuf R times B. Kanaafuu reetii ishii kana maal gootu? Ishii kana gara maalii jijjiirtu? Gara deesimaalii jijjiirtu. Gara deesimaaliitti yeroo jijjiirtan maal ta'a kuni? 0.056 ta'a. Sana booda maal gootu? 0 walqixeettanii asitti dhibbarraa barbaadu waan ta'eef walqixa 0.056 baay'isu meeqa kuni? 586 meetira jettu. Kana walii yeroo baay'istan inni argattan sun maal jechuudha? Dhibbarraadha jechuudha. Kana yeroo waliin baay'iftan maal argattu asitti? Kunoo asirratti argateeti jira. Meeqa argattu jechuudha? 0.056 baay'isu meeqaati? 586 yeroo waliin baay'iftan meeqa argattu? 32.816. Baarra kan jirus foormulaa kamiin hojjeta jechuudha? A irra B walqixa P irra dhibbaatiin hojjete. Karaa kanas hojjechuu dandeessu jechuudha. Akkuma argitan asitti baan keenya meeqa ture? Beeziin yookiin immoo hundeen jechuudha. 586. 586. Kun asitti kan nuu kenname jechuudha. Asirraa ilaaluu dandeessu. 586. Kun hundeedha jechuudha. Hundee. Asitti immoo paan nuu kennameeti jiranis 5.6 irra dhibbaa proportionaaliin uumu gatii A barbaadi. Proportionaaliin uumu gatii A barbaadnu kana jechuun gidduu isaaniitti walqixa erga jettanii booda qaxxaamura baay'istu. Qaxxaamura baay'isuudhaan yeroo qaxxaamura baay'iftan maal ta'a? Dhibba qaxxaamura yeroo baay'iftan kana jechuudha. Dhibba A walqixa maal ta'a? 5.6 baay'isuu 586. Sana booda kana A qobaatti hambifachuuf irra dhibbaa jettu. Dhibbaan badaa A qobaatti hafa. Sana booda maal argattu? Isa gubbaa erga waliin baay'iftanii dhibbaa firtuu. Sana booda 32.816 argattu jechuudha. Kanaafuu 5.6 dhibbantaan kan 586 meetira dhibbarraan 32.816 meetira ta'a. Kana keessatti hundeen meeqadha? 586 yoo ta'u dhibbarraan immoo meeqadha? 32.816dha. Fakkeenyota armaan olii irratti hundaa'uun hariiroo hundee fi dhibbarraa gidduu jiru ilaaluun kan hin kennamne salphaatti argachuun ni danda'ama. Isaanis gatii hundee fi dhibbantaa yookiin reetiin yoo kennaman gatiin hundee fi dhibbantaa yookiin reetiin yoo kennaman dhibbarraa barbaaduun kanarraa salphaadha jechuudha. Dhibbarraa yeroo barbaadnu gatiin hundee fi
dhibbantaa yoo nuu kenname dhibbarraa barbaaduun salphaadha jechuudha. Egaa dhibbantaadhaan yeroo nuu kennamu maal fayyadamna jechuudha? Dhibbarraa argachuudhaaf ishii kana fayyadamna. Reetiin hundee fi reetiin yoo nuu kenname immoo reetii isa nuu kenname sun jechuudha. Reetiin keenya sun maal ta'uu qaba jechuudha? Ishii kana fayyadamuudhaaf foormulaa ishii kana jechuudha. Ishii kana fayyadamuudhaaf maal ta'uu qaba? Reetiin keenya deesimaalii ta'uu qaba. Inni dhibbantaadhaan nuu kenname sun gara deesimaalii jijjiirtanii foormulaa ishii kan fayyadamtu foormulaa ishii kana fayyadamtu. Yeroo dhibbantaadhaan nuu kennamu immoo isa kana fayyadamtu jechuudha. Dhibbarraa argachuudhaaf. Fakkeenya 15ffaa kana haa ilaallu. Manni maxxansaa tokko torbanitti kitaabilee wabii kan herreegaa fi saayinsii bu'uuraa 1725 maxxansa. Yoo 36 dhibbantaa kitaaba wabii barnoota saayinsii maxxanse kitaabilee wabii barumsa herreegaa meeqa maxxansaa? Warra hafan jechuudha. Warra hafan 36 dhibbantaa kitaaba wabii barnoota saayinsii kan saayinsii maxxanseeti jira egaa. Kan nuti barbaannu isa hafe eenyudha? Inni hafes kitaaba herreegaati otoo maxxaniin kan hafe jechuudha. Isa immoo maal jedha? Kitaabilee wabii barumsa herreegaa meeqa maxxansaa? Meeqa maxxansa jechuudha? Akkamiin argattu? Jalqaba dhibbantaa kitaabilee wabii barumsa herreegaa barbaadi. Dhibbantaa isaa dhibba irraati 36. Dhibbantaarraa 36 dhibbantaa maaliifi? Kan saayinsii irraa waan hojjetameef jechuudha. Inni hafe immoo herreegadha. Herreegni immoo 64 dhibbantaa ta'a jechuudha. Amma egaa 64 arganneerra dhibbantaa. Maayinni hundeen keenya hundeen meeqadhaa asirratti ba'an jechuudha. 1725 asii paa qabna baa qabna. Kanaafuu dhibbarraa yeroo barbaannu egaa ishii kan fayyadamna ishii kana fayyadamna. Yoo barbaaddan foormulaa lama fayyadamuu dandeessu. Yoo barbaaddan ishii kana yoo barbaaddan immoo ishii kam jechuudha? Ishii kana reetii baay'isu hundee. Isa kana kan fayyadamtan maal gootu? Ishii ishii pii kana asitti jechuudha. Dhibbantaa kan gara maalitti jijjiirtu? Gara deesimaaliitti jijjiirtaniit erga gara deesimaaliitti jijjiirtanii foormulaa ishii kana fayyadamuu dandeessu. Gara deesimaaliitti jijjiiruu kallattiidhaan hojjettan immoo ishii kana fayyadamtu jechuudha. Kunoo ishii kana yeroo fayyadamtan bifa kanaatiin hojjettu jechuudha. Dhibbarraa isaa argachuuf. Baa qabna paa qabna. Asirratti gaa paa irra dhibbaa baay'isu baati. Paan keenya meeqaa? 64. Baan keenya immoo 1725 irra dhibbaa jettu. Kana yeroo isa gubbaa ittiin waliin baay'iftanii dhibbaa firoortaan 1104 argattu jechuudha. Kanaafuu kitaabilee wabii barumsa herreegaa kanatu maxxanaa jechuudha. Kana maxxansa jechuudha. Manni kitaabaa sun kana maxxansaa jechuudha. Kitaabilee herreegaa. Gatii hundee amma immoo gatii hundee fi dhibbarraa yoo qabna ta'e immoo dura maayinni dura tokkoffaa irratti maal laalle? Hundee gatii hundee fi dhibbantaa yookiin immoo reetiin yoo nuu kenname dhibbarraa akkamiin barbaanna? Bifa kanaatiin foormulaan isaa kunooti. Isaan kanadha. Gatiin hundee fi dhibbarraa yoo nuu kenname immoo reetii akkamitti barbaanna kan jedhudha inni lammaffaa immoo. Hundee fi dhibbarraa yoo nuu kenname reetii akkamitti barbaanna? Reetii akkamiin barbaanna? Reetii yookiin dhibbantaa jechuudha.
maal gootu dhibbarraa irra hundee baay'isuu dhibbaa jettu. Dhibbarraa baay'isuu osoo hin taane dhibbarraa irra hundee baay'isuu dhibbaa jettu. Akkuma argitan A irra B baay'isuu dhibba persentii. Reetii walqixa dhibbarraa reetii yookiin dhibbantaa jechuudha. Maal gootu dhibbarraa irra hundee baay'isuu dhibbantaa jettu. Walqixa kana jechuun immoo dhibbarraa jechuun haadha mitire, baa jechuun immoo hundeedha. Isuma kana jechuudha. Baay'isuu dhibbantaa ta'a. Fakkeenyaaf kan akkamitti argannee akkamitti dhufe kan jedhuufi mee waliin haa ilaallu. Dhibbantaa argachuuf maal jenneerra? Reetii baay'isuu maal jenneerra? Hundee jenneerra. Asirraa jechuudha reetii barbaanna yoo jenne over irra maal jenna? Irra baa jenna. Baan baadhaan badaa, raan qubaataaf raan walqixa maal ta'a? A irra baa ta'a. A irra baa ta'a jechuudha. Maanni A irra baa yeroo kana yeroo reetii keenya jechuudha. Reetiin keenya kun deesimaaliidhaan yeroo barreeffamu jechuudha. Maal ta'a jechuudha? Reetiin keenya kun yeroo deesimaaliidhaan barreeffamu A irra baa ta'a. Yeroo dhibbantaa ta'u immoo baay'isuu dhibbaa jettu isuma kana. Baay'isuu dhibbaa jettu. Reetii isaa maal gootu? A irra baa baay'isuu dhibbantaa jettu. Bifa kanaatiin hojjettu jechuudha. Yeroo hundee fi dhibbarraan isinii kennamu reetii akkamiin barbaaddu? Akkuma argitan asirratti dhibbarraa irra hundee baay'isuu dhibbantaa yookiin immoo kana aan maanni dhibbarraa jechuudha. Baan hundeedha. Kana gabaabsee barreessa jechuudha asitti. Ishii kana asitti gabaabsee barreessa. Isa kana dhibbarraa irra hundeessa jechaan jedhe kana asitti gabaabsee barreessee bifa kanaatiin hojjettu jechuudha. Fakkeenya haa ilaallu. Fakkeenya 16ffaa kana. Fakkeenya 16ffaa yoo ilaallu walgahii uummataa ganda tokko irratti namoonni hirmaatan 1368dha. Baay'inni hirmaattota dhiiraa 810 yoo ta'e dhibbantaan yookiin reetiin hirmaattota dhiiraa meeqa ta'a jedha. Asitti maal qabna jechuudha? Wanti isin baruu qabdan dhibbarraa qabna. Dhibbarraan keenya 810. Hundeen keenya yookiin haadhoon 1368. Maal nu gaafate? Reetii nu gaafate jechuudha. Reetii jechuun immoo akkuma asirraa ilaaltan reetii yeroo barbaaddan yookiin dhibbantaa jechuudha. Dhibbantaa yookiin reetii yeroo barbaaddan dhibbarraa irra hundee. Dhibbarraan keenya meeqa? 810 irra hundeen meeqadha? 1368 baay'isuu dhibbantaa jettu. Dhibbantaa kanaanis baay'isuu dhiisuu dandeessu. Maal gootu? Yeroo kana deesimaaliidhaan kaa'uu dandeessu. Deesimaaliidhaan yeroo keessan dhibbantaa kanaan hin baay'istan. Maal gootu? Ishii kana bichaa kan isin fayyadamtan. 810 hiruu 1368 qofa jettu. Yoo dhibbantaadhaan hin keessan ta'e jechuudha. Reetii sana dhibbantaadhaan yoo hin keessan ta'e. Garuu dhibbantaadhaan keessu taanaan immoo baay'isuu dhibbantaadhaan baay'istu jechuudha.
dhibbarraa irra hundee isaa kana meeqaan baay'istu dhibbantaadhaan baay'iftu yoo dhibbantaadhaan keessu ta'e. Garuu deesimaaliidhaan keessoo ta'e immoo isaan hin baay'iftani. Dhibbantaa kanaan hin baay'iftan maal gootu dhibbarraa irra hundee qofaan baay'iftanii keessu jechuudha. Kanaaf amma nuti maal qabna? Dhibbarraa qabna. A qabnaa jechuudha. Hundee qabna. B jechuudha. Kanaafuu furmaata isaarraa yoo ilaaltan kan barbaadamu maanni paadha jechuudha. Kanaaf dhibbantaa jechuudha. A irra baa ta'a. Baay'isuu dhibbantaa. Kun immoo maanni 59.21 dhibbantaa ta'a jechuudha. Kana yoo barbaadan maal gootu? Dhibbantaadhaan yoo kaa'uu baattanis maaliidhaan yeroo keessan maal ta'a? 0.5 9 2 jettanii kaa'uu dandeessu. Kun egaa yeroo kamiin hojjettanidha jechuudha. Kamiin yeroo hojjettanidha? Yeroo kanaan baay'isuu dhiistan jechuudha. Dhibbantaa kanaan baay'isuu dhiistanidha. Kanaafuu dhibbantaa yookiin reetiin hirmaattota dhiiraa 59.21 dhibbantaadha. Sadaffaan immoo gatiin dhibbarraa fi dhibbantaa yoo nu kennaman hundee akkamiin barbaaddu? Dhibbarraa irra reetiidhaan barbaaddu jechuudha. Gabroo walqixa kana jechuun kanuma jechuudha. A irra paa baay'isuu dhibbaa. A irra paa baay'isuu dhibbaa. Asitti yeroo dhibbantaadhaan nu kennamu ishiin kun asitti immoo yeroo deesimaaliidhaan nu kennamu kanaan hojjettu jechuudha. Yeroo deesimaaliidhaan nu kennamu dhibbantaan keenya yookiin reetiin ishii kanaan hojjettu. Yeroo deesimaaliidhaan nu kennamu yeroo dhibbantaadhaan sanii kennamu immoo ishii kanaan hojjettu jechuudha. Egaa viidiyoon narraaf qabanne kana fakkaata. Bakka isinitti gaaffii ta'e hagama baranne kana keessatti jechuudha. Koomentii jalatti na barreessuun dagatinaa. Viidiyoo itti aanuun galgala 3:3 walitti deebina. Nagaan haa turaa.